isa Kiristoosiin ittiin lallabaa jirru kana Kiristoos waaqa keenya jennee ifa baasnee addunyaatti kan ittiin lallabaa jirru kana fannoo isaa akka hin dhoksine adaraa isiniif jedha. Sitti hojjetameera sitti xonoqqolaniiru naan jedhanii raajinaa dubbatameera waan ta'eef isas qabadhee tananii isiniif dirree qaraanii irratti fannifamee nu fayyiseera jennee ragaa bahaa jirra kana kun lallaba tokkodha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam lafa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'isu. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Nageenyi na bira jiru isin biras akka jiraatu abdii guddaan qaba. Egaan araarsummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa eebbii fi jaalalli akkasumas sugni toloota abboota keenya bakkuma jirtutti hunduma keenya faana ta'u hunda kan caalu jaalala Waaqayyo jaalala duuka buutota nuuf haa kennu. Yoo Waaqayyo araaraaf ifama isaatiin nutti deebi'e nuti jireenya keenya kan milkaa'u. Kanaaf Waaqayyo araarrii fi akkasumas dhiifamni isaa nageenyi isaa nu wajjin haa ta'u nutti haa araaramu Waaqayyo gooftaan keenya. Egaan maatii Waaqayyoo badeeraa isinillee nama hin barbaaddanii xinnoo ture ergan viidiyoo hojjedhee yeroo manaaf mijatu faarfannaa isiniif gadhiisaa ture malee kanaaf iyyuu ani badeen jire jechaadha. Kanaaf maatii Waaqayyoo baga nagaa walitti deebinee isiniin jedha. Waaqayyo haala nuuf haa mijeessu. Gara fuulduraatti yoo fedhaa fi yoo Waaqayyo ta'e egaa sagantaa keenya isa duraan adda goonee walitti deemuu yaalla jechaadha. Faarfannaan jira. Koorsii walitti fufiinsaa yeroo darbe nu barsiisi jettaniittu koorsii isiniif kenna jechaadha. Koorsiin isiniif kennu kana keessatti immoo icciitii yuutubaa 5 barnoota amantaa dubbii fayyinaa fa'aa dubbii Maariyaam fa'aa kana ni baranna jechaadha. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u isiniin jedha. Egaa baduu kootiifis dhiifama. Egaan hundumti keessaniyyuu kun sanbii yuutuubiidha warri jirtan deebi'eera. Warri haaraa dhuftan immoo baga nagaan dhuftanii sanbii yuutuubii dhuftanii waan dhabdan hin qabdanii waan wallaaltan gaafadhaa waan dandeenyatti isiniif deebisnaa. Yoo dadhabne immoo barsiisota keenya abboota keenya gaafannee isiniif deebisna. Kanaafiyyuu subscribe osoo hin godhin hin bahina. Hundumti keessaniyyuu immoo amma kana toon isin laalu mallattoo laayikii jettu akka tuqxan isin gaafadha. Kanaaf share gochuun chaanaalii kana deeggaraa. Chaanaaliin kun akka guddatu tumsa gochuu qabdu jechaadha. Egaan hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa mudannoon na mudate tokko wal qabsiisnee waan tokko wajjin ilaalla jechaadha. Egaa macaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irratti jecha akkas jedhu arganna. Innis maal jedha? Dhaala abbootii koo siif hin kennu jedha. Dhaala abbootii koo siif hin kennu. Egaan maatii Waaqayyoo jecha kana kan dubbate Naabuteedha. Mooticha Samaariyaa kan ture Akaa'aab namicha Akaa'aab jedhamu mana Naabuteetti yookaan immoo Naabuteen dhaala kana abboota isaarraa kan fudhate lafa wayinii lafa bareedaa hunduu kan itti bakka ijji isaatti babahee namni hundiyyuu ilaalee kan bira darbu bakka maaloo sonkoo ta'e jedhee namni hunduu kan hawwu kan lalise kan bakka waan gaarii biqilche waan gaarii magarse kan namatti tolu isa qaba ture jechaadha. Namichi Naabutee jedhamu kun eessaa fidee abboota isaarraa dhaale jechaadha. Dhaala abboota isaati jechaadha kun. Yeroo kana namni hunduu bakka akka ansaa ta'u barbaada. Guyyaa tokko Akaa'aabii naannoo keessa osoo deddeemuu lafa bareedaa kana argee lafni bareedaa lafni wayinii kun immoo kan koo ta'uu qaba. Mootiidha waan barbaade gochuu danda'a. Hubadhaa. Waan isa dhowwu waan takka hin jiru. Yoo barbaade najjeessa, yoo barbaade hin diiga, yoo barbaade bittinsa, yoo barbaade hin fannisa waan barbaade gochuu danda'a. Hojiirraa ari'uu danda'a, qabeenyarraa zarafuu saamuu danda'a, biyyaa baasuu danda'a, waan barbaade gochuu danda'a. Maaliif mootummaan isaati mootiidha waan ta'eef jecha. Yeroo kana Naabuteedhaan lafa kee kana naaf kennita. Lafni kun natti bareedeera. Kiraa ati sanaaf kennitu bakka biraatiin lafa bareedaa isaasiifan kenname. Naabuteen dubbii akkanaa kana Waaqayyoon irraa haa qabu.
dhaala abboota koo siif hin kennu. Siif kennuuf Waaqayyo hin eeyyamu. የአባቶቼን ርስት እሰጥ ዘንድ እግዚአብሔር አይፈቅድልኝም። እግዚአብሔር ከኔ ያርቅልኝ። የአባቶቼን ርስት ልሰጥ ዘንድ አልችልም። እግዚአብሔርም አይፈቅድም። አባቶቼ ይወቅሱኛል። አባቶቼ በክብር አስረክበውልኛል። እኔ ደግሞ ለሚመጣው ትውልድ በክብር ማስረከብ ስላለብኝ የአባቶቼን ርስት ላንተ ልሰጥ አልችልም። Abboota koo siif hin kennu. Abboonni koo kabajanii irratti wareegamanii dhiiga isaanii dhangalaasanii irratti eenyummaa isaanii dagatanii godaananii foxxoqanii asiin naa gahaniiru. Ani immoo dhaala abboota koo kana akkasumaafan akka amma kanaafan dhalootaaf dabarsa malee siif hin kennu. Karaatti nambisuu jedhe yeroo kana mootiidha. Of urgufaa asii fachi of mimicciiraa gara mana isaatti galee seenaa isaa ni beektu. Hundumti keessanuu seenaa kana tokkoffaa mootota boqonnaa 20 kaastanii dubbistanii argattu. Haadha manaa isaatti mee nigistii yookaan immoo mootitti giiftii Elzaabel jedhamti dubartii hamtuu. Dubartoonni akka ishee hin dhalati hamtuudha. Bakka sobaan uummata Waaqayyoo kan fixxe sobaan dhiiga naabutee kan dhangalaasiste jecha. Yeroo kana naabuteedhaan bakka seenaa isa gaggabaabsuuf naabuteetti haalan taane mootittiin kun yookaan niitiin kun maal goote ragaa sobaa qopheessitee naabuteen waaqaa fi mootii keenya arrabsiiseera jettee ragaa sobduu qubatti qabanii dhuguma naabuteen mootii keenyaa fi waaqa keenya arrabseera jedhanii akka dhagaadhaan rukutamee du'u taasisanii jechaadha. Dhaala abboota isaa waan qabateef jechaadha. Dhaala abboota isaa waan eegeef jechaadha maatii Waaqayyoo. Egaan ani yaada kanan kaasee har'as bakka garagaraatti fannoo kana uffachuun fannoo keenya kana godhachuun waan guddaa ta'eera jechaadha. Fannoo kana uffatanii hojii argachuun fannoo kana uffatanii bakka waan garagaraa dhimma fixachuun illee yeroo itti ulfaachaa jirudha jechaadha. Fannoo sababa fannoo kana uffanneef dhaala abboota keenyarraa dhaala Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin bu'uuressee kan nuuf kenne waan biraa miti. Fannoon kun Kiristoos dirree qaraanioo irratti fannifamee nu fayyiseera jennee ragaa bahaa jirra. Kana kun lallaba tokkodha. Fannoo kana uffachuun kana malee nuti Kiristoos isa fannifame waaqessinaa, isa lallabnaa, isaaf bitamnaa, isatti bulnaa, isa waaqessinaa, isa kadhanna jechuu keenya ibsa kun. Guyyaa har'ammoo bakka garagaraatti sababa garagaraatiin fannoo uffachuun keenya nama baay'eetti ulfaachaa jira. Isa keessaa ani yeroo darbe keessa wantoonni na mudatan jechaadha. Waan na mudate isinitti muufi kana nani as bahee jechaadha har'a. Waan baay'ee na mudate jechaadha samoona kana keessaa. Ittaansi immoo waan dhimma ariifachiisaa dhimma guddaadha kan isinitti kennu keessattuu shamarran biyya garagaraa jirtan biyya alaas tajaajiltootaafis hunduma keessaniif iyyuu waan guddaa isinii qabadheen dhufa. Anattis waan na mudateef jechaadha. Yaa'u sitti hojjetameera sitti xonoqqolaniiru naan jedhanii raajinaa dubbatameera waan ta'eef isas qabadhee tanan isiniif dhiyaadha samoona. Hundumti keessanii akka irraa of eegdaniif jechaadha. Egaan fannoo ani samoona darbe keessaa mana suura ka'uun deema. Yeroo kana suura gurdiin ka'a jechaadha. Gurdiis jedhamtu ishee waraqaa eenyummaa garagaraatiif baasanii yoo kana fannoo koo kana akkasitti kaawwadheen ture jechaadha. Haalan ittiin mana suuraa adeeme jechaadha. Uffata uffadhee akka ittiin deeme mee ilaalame kana. Egaan maatii Waaqayyoo akkasitti kanan deemee mana suuraa suni yoon ka'u fannoon koos akkasitti jira ture jechaadha. Fannoon koo akkasitti jira keessa seensisiitti lamaniin jedheen akkasuma kunoo bakka maalat jira miti baay'ee tokko naare. Iddoo kaanitti amma hojjettoonni mootummaa Ortodoksii ta'an garagaraa sababa fannoo isaaniitiin fannoo keessan dhoksaa keessattuu gaazexeessitoota wantoota garagaraarra fannoo keessan kutaa jedhamanii kan kutanii hojii isaanii hojjetanii yeroo hojii seenan ofirraa baasanii yeroo galan kan uffatan hedduu isaanii jira. Dadhabina sammuu isaaniirraa kan ka'e. Kana malee immoo dhiphatanii waan godhan dhabanii jechaadha. Dirqama jiraachuu waan qabaniif kan ofirraa baasanii jiru. Tokko immoo cal jedhee yaada ishii ta'ee kuteen ofirraa gatu jira. Kanaafiyyuu bakka garagaraatti ammoo mana suuraatti na mudatee jechaadha. Achi
maaliif hin jedheeni ishii bakkaatti isheen sinaateeti hankaastu dubartii turte nakaastee ni footoo koo ka'een deeme jechaadha fannoo koo faana kanaaf fannoo kee ofirraa kuti. Egaa namaatii waaqayyo akkasitti deemeen akkas naan jettee san booda maaliif hin jedheeni akkuma argitan gaarii fannoodhuma kootiin suura koo ka'ee hin galii jechaadha suura koos fudheera. Kanaan durasii akkasumatti bakka mana barnootaattis waraqaa mana barnootaatiif waraqaa eenyummaa mana barnootaatiif suura yeroo kennan fannoo fadheen ka'eera ture. Fannoo koo sun walakkaatti maqasiidhaan illee na jalaa kutaniiru jechaadha. Bakka garagaraatti gaa waan akkanaa kun dhufaa jira dhufeerasi. Kanaafiyyuu gaamaatii waaqayyo waan garagaraatu nu mudachaa jira. Hundumti keenya yoo jabaachuu qabna. Bara kana keessaa qabalee yoo deemtan baankiis yoo deemtan keessattuu immoo waajjira garagaraa yoo deemtan amantaa keenya aladha wal filatanii wal gashanii kiristaana balleessuuf sirriitti hojjetamaa waan jiruuf keessattuu ortodoksii tawaahidoo irratti qubni akkatti qabamaa jira. Bara hamaa bara gadadoo irra geenyirraa jabaannee dhaabbachuu qabna. Akka naabuteetti dhugaadhaaf dhaabbannee dhugaadhaaf du'uu qabna. Akka abboota keenya darbaniitti cimuu qabna. Kun sin mudata waan ta'eef jechaadha. Laayyiftanii waan hin taanetti ooftanii dhiiga Kiristoos isa Kiristoosiin ittiin lallabaa jirru kana Kiristoos waaqa keenya jennee ifa baasnee addunyaatti kan ittiin lallabaa jirru kana fannoo isaa akka hin dhoksine adaraa isiniif jedha. Fannoo isaa hin dhoksine adaraa bakka fadhaa deema. Maatii waaqayyoo ana dabalatee koo bakka namni garagaraa jirutti iyyuu nyaata yeroo nyaannu koo maqaa abbaa jennee nyaachuun yerootti saalfannu jiram nuti jechaadha. Kanaafiyyuu jechaadha. Waan garagaraan kun nutti hafu jechaadha. Anuma anaafis hin dabalatee hundumti keenya jabaachuu qabna. Jabaannee cimnee dhaabbachuu qabna fannoo keenyaan jechaadha. Kanaaf egaa naabuteen haala kanaan jechaadha. Dhaala abboota isaa kan eege dhaala abboota isaa kan jedhame kun amantaa keenya kana jechaadha. Amantaan kun immoo namni hundiyyuu bakka amantaan kun lalistuu bareedduu waan taateef namni hunduu waansaa godhachuu barbaada. Of jala gashuu barbaada. Balleessuus kan barbaadu jira. Kanaafiyyuu egaa barri kun bara isaaniiti bara gadadoodha. Bara amantaa keenya irratti kaanidha. Aangoo garagaraarra kan jiran hunduu amantaa keenya balleessuuf kan kaanidha waan ta'eef irraa of qusachuu qabnaan dhaamsa kooti adaraan siniin jedha. Egaan maatii waaqayyo nuti waaqayyo keenya duukaa yoo buune waan gaarii arganna. Abboommi isaa yoo eegne fannoo isaa waadaa kana yoo eegne waan guddaa arganna. Kanaaf cimnee dhaabbachuu qabnan siniin jedha maatii waaqayyo. Walumaa galatti egaa samoona kana kan nama mudate kana kanaaf caqasa kana faana wal qabsiiseen ganan isinitti dubbadhe nuti Kiristoosin lallabna. Garuu nuti Kiristoosin lallabna jedhanii amantaa Kiristoos isa sirrii lallabdu kan balleessaa jiran hedduu isaaniitu jira waan ta'eef jechaadha. Kirrii isaanii kan kutan hedduu isaanii jira kuchisiisan jechaadha. Nuti garuu Kiristoos isa fannifamee lallabna Phaawulos Qorontos irratti jechaadha. Egaa Kiristoosin kan biraa kamidha jennee illee ilaaluu dandeenya jechaadha. Nuti Kiristoos ilma Dubroo Maariyaam isa dirree qaraanii irratti fannifame lallabna jechuu keenya fannoon kun kiristaanummaan keenya jechaadha. Kanaafiyyuu Kiristoos kan biraallee akka jiru hubadhaas jechaadha. Kiristoos inni soba warri karaa deemtuun hundiyyuu Kiristoosin fudhu Yesuusin fudhu jettee kan ittiin goyyomsan jechaadha. Ani Kiristoosii ani waaqa keessan kan jedhu sin dhufa bara dhumaatti bari dhumichaas gaheera iyyuu. Kanaaf of eeguu qabna maatii waaqayyo adaraan siniin jedha. Egaan kutaattaa nutti immoo mudannoo kan biraan isiniif dubbadha jechaadha. Raajii naquun namee raajiin na ergameera Dubroon Maariyaamii raajii sitti ergiteetti kan naan jedhan jiru. Qixxaadhaan sitti hojjisiisanii daabboodhaan nyaattee xonoqqolaan si gaheera naan jedhanii. Asas waliin ilaalla jechaadha. Amma sitti gaa nageenya waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa anis badee dhufeera deebi'eera. Namni gara tajaajilaatti immoo haala kana yeroo walitti deebinu immoo gammaduu qabna. Anis gammadeera har'a. Kanaaf egaa sheer gochuudhaan barnoota kana hundaan karaa Feesbuukii, Waatsaappii, Teelegiraamiitiin hundumti keessan sheer gochuun hiriyoota keessan waldaa garagaraatti ergitanii waan ariifachiisaa kana akka galmaan keessan maqaa waaqayyootiin isiniin gaafadha. Nagaa ta'aa waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u. Kabajamaa ulfaadhaa. Nagaa ta'aa.